addunyaa sagal gaafa jaan sumuunii shilingii qarshii jeeti tanii zaba. Tanaa miti addunyaa sagal jechuun. Ashama harka fuunee akkam jirtu jecha har'a waa'ee laqiyaa adiib adinaanii jira. Gaafii tokko gaafachuu barbaada. Innis maali? Addunyaan sagal jaan. Abboonni keenya namoonni baay'een gaa ijoollummaarraa addunyaan sagal yeroo jaan barre addunyaan sagalan sun maali? Maaliif addunyaan sagal jaan? Mee namoonni baay'een addunyaan sagalii nuun jaan. Abboonni keenya haadholiin teenya manguddoon gisee dhageenya addunyaan sagalii qoodhuun hin guutamtu. Addunyaan sagalii kajaaniif lakkoofsa addunyaa hawaasan ala namni jiraachuu hin dandeenyetu sagali. Sayilanis tokko dachiidha. Takka lama samii lama halkaniif guyyaa sadii afur halkan guyyaa afur aduuf ji'a shan jaha bishaan roobaa fi bishaan samii saddeet ibidda sagal. Kanaafuu kana sayilan yoo walitti dabalee addunyaan sagalii. Okay, wanni sagalan kun walitti daamtee addunyaa taati. Addunyaan sagalii hojjan kan. Tun keessaaf naan addunyaan irratti. Taati dabaltee addunyaa guutuu hin dandeessu. Addunyaan guutuu hin dandeessu. Kana haala hin jirtu. Okay, addunyaan sagalii gaafa jaan waa malee miti. Namni hin beekne barda. Namni addunyaan sagalii gaafa jaan sumuunii shilingii qarshii jeeti tanii zaba. Tanaa miti addunyaan sagal jechuun. Kana viidiyoo tana like share godhu.